Qaxaroo har'aatiif dhugatti milkooftanii jirtan an jalqabarraallee biintoon sitatiin inni dalage kun daggaafiin Arsenal arrabsa jedhee garuu bakka inni jijjiirame. Taphatbaa jalqaba galeetiin kubbaa Mark Guwen kontraata isaa kutaariyaa yoo isin ta'e waancaan sababa isaa dhabdan karaa gabaabaa isiniin waancaa sababa isaati. Kana booda Arsenaaltu qabxii gataa siitiin taphoota hunda injifata innaa ture garuu siitii saniiti miti. Akkasitti dhugaa warra Arsenaal hin gammadanii warra siitii homaa wanni godhamu hin jiru. FA Cup irratti xiyyeeffadha. Kana bakka. Goolii keessan seensifnee yoo ta'e malee sirriitti galche jechuudha. Akka ajaa'ibaa kanatti haala mijeessee. Kanaaf siitiin hanqina guddaa argisiisee ture. Hanqina guddaa goolii galchee goolii taphattuu sarara duraattuu erga aaran booda Lingaalantii fi Dookoon goolii lama godhanii garaagarummaa goolii bal'aadhaan akka hin mo'atamne godhanii yookaan hachaa qabxii ooltanii ba'an malee injifannoo nadhaan eebartanii mala jedhee amana. Siitiin dirree guutuu keessa fiigaa oolee yeroo tokko faa 97% sadii qofa xabsiisaa ture maal godhaa ture carratti fayyadamtee gambayin dirree keessa fiigaa oolteen hin fayyadu karaa gabaabaa jechuudha. Kanaafuu warri Arsenaal haala gaariidhaan itti milkaanii waggaa dheeraa booda chaampiyoon ta'uudhaaf carraa. Nuti amma deeggartoonni maasiiti amma booda waa'ee waancaan dubbannu isaa kanatti dubbachuu illee ni dandeettu. Sa'aatii kanatti sa'a qabxii miti gooliin si barbaachisu keessatti qabxii lama dhabdee amma immoo waa'ee waancaa dubbachuun hiinuma hin danda'amu. Sababni isaa miibii kubbaa miilaan beekamu yoo ammas Arsenaal akkuma qara keessaa fuudhee ergan waancaa keessaa baanee waancaa nu deebise Arsenaal ture Birmaawuziin irratti. Carraa kofiitti baasee Evertoniif deebisee jira. Waancaa tapha Everton Westham wajjin taphatu mo'ate taanaan Arsenaal ani mirkaneeffate amana. Taphoonni kun Barnillee gara dirree ofii waama. Crystal Palace illee gara dirree ofii waama. Walumaa galatti taphni Arsenaal ni qorama jedhee ani yaadu Westham ko. Westham illee yoo diqaate hachama ba'anii miibii. Hachaa yoo ba'e ammallee taphichi walitti deebi'e. Taphni dhumate walumaa galatti koongiraa baga gammaddanii waggaa dheeraa booda liigicha carraalleen akka gaariitti simbira jira bara kana akkuma walirraa dhufeeyyuu siitiin qabxii gata